yeroo garaagaraatti oduuwwan kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Konkolaattonni deeggarsa namoomaa geessuuf Tigraay seenan 400 ol dafanii ba'uu dhabuun isaanii shakkii uumee jedhe mootummaan federaalaa Itoophiyaa. Deeggarsi barbaachisu naannolee Tigraay, Affaarii fi Amaaraatti ergamaa jiraachuu guyyaa irraa ibsameera. Dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Billanee Siyyuum ibsaarra miidiyaaleef kennaniin konkolaattonni kunneen yeroo naannicha keessaa ba'anii bakkeewwan kaan deeggarsi barbaachisu geessuu qabu turani. Haaluma wal fakkaatuun ministeerri nagaa ibsa torbee tokko dura baaseen konkolaattonni fe'umsaa gargaarsa fe'anii gara Tigraay imalan akkaataa hojmaata lafa kaa'ameen deebi'anii ba'uu qabanii achumatti hafuun akka isaa yaaddessee fi shakkii akka itti uumee beeksisee ture. Qabatamaatti ergama deemanii falatti bobba'anii akka hin jirre qaamni mirkaneessuu hin argamne jedheera ministeerichi ibsa baaseen. Addee Billaneenis kana ibsuun xiyyeeffannoon deeggarsa namoomaa Tigraayiif kenname Amaaraa fi Affaariifis akka kennamu gaafataniiru. Since checkpoints have been decreased from 7 to 2 checkpoints, the movement of humanity. Ulaan sakattaan itti taasifamu torba irraa lamatti xiqqaateera. Kunis sochii deeggarsa namoomaaf haala mijeessuuf mootummaan taasisedha. Sababa kanaan qaamni dhaqqabinsi na jalaa cufame jedhee hin jiru. Haa ta'u malee yeroo dheeraaf dhaabbileen deeggarsaa sakattaan baay'ate jedhanii himachaa turan akka sirratu taasifamus lakkoofsi konkolaattotaa deeggarsa geessan garuu hin daballe. Asumaan wal qabsiisee konkolaattonni eejensii tokko 466 deeggarsa namoomaa geessuuf gara naannoo Tigraay seenan keessaa 428 naannicha keessaa hin baane. Hanga yoonaa konkolaattota 40 ta'anitu naannicha keessa ba'e. Kunis bakkeewwan kaan gargaarsa geessuuf waan eegamaniif hanga yoonaa duubatti hafuun isaanii konkolaattonni kunneen maaliif oolaa akka jiran shakkii ni uuma. What we're witnessing is perhaps close to 40 trucks are the only ones that have exited the region, so this is raising speculation on their utility. Gama kaaniin dhaabbata biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan wal dhibdee dhimma hidha haaromsaa irratti qaban mariin akka furanii fi mariin kunis yeroo murtaa'aa keessatti akka gaggeeffamu akeekkachiiseera. Dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Billaneen duruu kanuma feena jechuun guyyaa irraa himaniiru. Ethiopia still holds the position and has continued to hold the position that we would like an amendment. Dhimma kanarratti ammallee Itoophiyaan ejjennoo wal fakkaataa qabdi. Innis Afrikaadhaan geggeeffamuu qaba kan jedhudha. Waamicha haasaan ammas irra deebiin haa jalqabu jedhu fudhannee qaamota ilaallatuun haalli mijataa jira. Itoophiyaan ammallee bishaan Abbayyaa haala haqa qabeessa ta'een fayyadamuu ejjennoo jedhu hin geeddarre. Bishaan kana fayyadamuuf mirga qabdi. Garuu immoo karaa haqa qabuun mari'achuu ni barbaaddi. Mari'ataas turte. Ejjennoo kaayyoo biyyoota ollaa Sudaanii fi Masrii miidhuu hin qabdu jedhu akkuma eegametti jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen murtee kan akkasii matu ibseera. Haa ta'u malee manni marii nageenyaa UN waa'ee abbummaa bishaanii mari'atuun isaa sirrii miti jechuun komii qabu ibseera. Ameerikaa, Yuunaayitid Kingdamii fi Awustiraaliyaan wal ta'uun sochii Chaayinaa to'achuuf waliigaltee tolfatan. Waliigalteen isaanii kun qubee jalqabaa biyyoota kanaa walitti fiduun AUKUS jedhamee moggaafameera. Waggoota dhiyootiinas biyyoonni lixaa humna waraanaa Chaayinaa cimaa dhufee fi sochii naannawa garba Hindii fi Paasifikiitti taasisuun yaaddoo qabu ibsaa turaniiru. Waliigalteen biyyoota kanaa erga waraana addunyaa lammaffaas qindoomina nageenyaa isa guddaa mul'atedha jedhu xiinxaltoonni firaaf walii dhugaasan nutti himti. Akka waliigaltee isaaniitti Awustiraaliyaan niwukileera galaana keessaa hojjetti. Ameerikaan ammoo teeknooloojii isaa dheessitiif. Ibsa hooggantoonni biyyoota sadeenii baasan tokkummaan isaanii kun naannichatti badhaadhinaa fi nageenya jajjabeessuufi jedhan. Imbaasiin Chaayinaa Waashintan jiru ammoo biyyootni garee kaan hin haammanne ijaaruu hin qaban jechuun waliigaltee isaanii irratti deebii kenne. Humni eegumsa galaanarraa Chaayinaa jabaachaa dhufuun gara humna waraanaa biyyoota kaan waliin wal dura dhaabachuutti ce'eera. US, UK fi Awustiraaliyaan yeroo dheeraaf michoota turanis waliigalteen kun garuu humna ittisa isaanii cimsa. Qindoomina biyyoota kanneenii keessatti Niwuziilaandii fi Kaanaadaanis jiru. Awustiraaliyaan ijaarsa niwukileeraa galaanarraa fudhachuun ishee carraa guddaa akka ta'e xiinxaltoonni ni himu. Sababni isaas hariiroo biyyattiin yeroo ammaa Chaayinaa waliin qabdu kaasuuni. Awustiraaliyaa fi Chaayinaan daldalaan michummaa cimaa qabaatanis booda kana maddi koronaa vaayirasii akka qoratamu Awustiraaliyaan biyyoota kaan waliin gaafachuun ishee Chaayinaa mufachiiseera. Humni galaana keessaa kun saffisa guddaa fi jabina kan qabu yoo ta'u adda baasuuf illee meeshaalee waraanaa kaan caalaa ulfaataadha. Galaana jala yeroo dheeraaf turuu danda'a.
Australiyaan addunyaa irratti humna waraanaa galaanarraa nuclearaan gabbifame qabaachuun biyya torbaffaa ta'uu isheeti. Kana dura UK, US, France, China, Hindi fi Raashiyaan ni qabu. Dhaggeeffattoota keenya amma oduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa namoota 100 uuman jedhee barruun Times baase keessaa dhalattoonni Afrikaa 7 filaman kanneen keessaa lammiin Itoophiyaa hojii uumuun beekamtuu Saaraan Mankir keessa jirti. Dorgommii roobootii tolchuu bara 2021 Beejingitti adeemsifameen barattoonni Itoophiyaa mootan wal morkii dorgomtoonni 2000 irratti hirmaatan kana irratti lammiileen Itoophiyaa gosa dorgommii garaagaraan warqii, meetii fi naasa argataniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohammad Farmaajoon ministeerri muummee biyyattii nama akka hin murnee fi shaarree aangoo isaanii dhorkan ajjechaa basaastuu wal qabatee ministeerri muummee biyyattii Mohammad Hussein Roobalee hoogganaa basaasa Somaaliyaa bakka kaasuun hordofeeti muddamni gidduu isaanii kan ammaate. Hoogganaan gartuu AES kan Saaraa keessa ture loltoota Faransaayeen ajjeefamuusaa pirezidaant Emmanuel Macron himan. Adnaan Abu Walid Al-Sahrawi bara 2015 keessa ture gartuu AES damee Saaraa ASGS jedhamu kan hundeesse. Nigeria keessatti bara kana keessa manneen barnootaa 20 ta'an haleellaa irratti raawwateen barattoota 1400 butaman keessaa 16 ajjeefamuu UNICEF beeksise. UN ibsa roobii baaseen sababa haleellaa fi buttaa barattoota Nigeria keessa hammaateen barattoonni miiliyoona 1 ta'an manneen barnootaa dhaquurraa hafuu malu jedheera. Oduu biraattan ja'a haleellaa finciltoota Tigraay sodaachuun kanneen walloo kaabaarraa buqqaanii walloo kibbaa magaala Dassee jiran deeggarsa argataa akka jiranii fi dubartoonni 108 ta'anis kaampii keessa da'u torbee kana isinitti himnee turre. Haa ta'u malee bakka TPLF to'atee jirutti deeggarsa namummaa geessuun cimu qondaalee naannichaa BBC'tti himaniiru. Komishinii sabalaa fi wabii nyaataa naannoo Amaaraatti hoogganaan of eeggannoo fi deebii hatattamaa obbo Jambaruu Dassee jiraatota bakkeewwan muraasa walloo kaabaa fi bulchiinsa Waagimraa keessa jiran qunnamuu kan hin dandeenye ta'uu himan. Dabalataan rakkoon hanqina nyaataa jiraachuu danda'a yaaddoo jedhu akka qaban BBC'tti himaniiru. ሰሜን ወሎ ተሳነቀ ወደ 233,000 ነው lammiilee 200 kaaba walloorraa buqqaanii kibba walloo dasee jiran keessaa 169 qataaniif gargaarsa qaqqabsiifneerra. Kaaba walloo garuu ammallee TPLF to'atee waan jiruuf nuti galuu hin dandeenye. Sagantaan nyaataa addunyaa garuu wixata irraa eegalee gara naannichaa fi bulchiinsa Waagimraa gargaarsa geessuu jalqabeera. Kaaba walloo Dalaantaa fi Daawunt seenanii gargaarsa nyaataa raabsuun eegalameera. Iddoowwan wallaas guyyoota booda ni dhaqqaba. Haa ta'u malee qabatamaan achitti maaltu adeemaa jira akka jedhu hubachuu hin dandeenye. Zoonii hundatti buqqaatotaa fi namoota dhaabbataan gargaarsi godhamuufiif ji'atti qamadii kiiloogiraama 15 fi zayita liitiroo walakkaatu kennamaa jira. Akkasumas mi'oota manaa fi uffata mootummaa federaalaa fi qaamota biroo waliin ni dhiyeessinaaf. Waraana kanaan namoonni buqqaan 650,000 ol waan ta'aniif walumaa galatti warreen seeftineet jala jiran dabalatee naannoo Amaaraatti lammiilee miiliyoona 4.7 ta'aniif deeggarsa dhiyeessaa jirra. ሰዎች ነው እንግዲህ ሜርሊ ወደ ሴፍቲኔት ጋር ጨምሮ ወደ 4.7 ሚሊዮን ለሚሆን ህዝብ ነው ድጋፍ እያቀረብን ያለው እንደ አማራ ክልል። Dhimma kana irratti guyyaarraa miidiyaaleef ibsa kan kennan dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Billanee Siyyum lakkoofsi namoota naannoo Amaaraa keessatti buqqaan walakkaa miiliyoona darbu himaniiru. Namoonni kunneen godinaalee naannoo Amaaraa, Waagimraa, Kaaba Gondar, Kibba Gondar, Kaaba Walloo fi Kibba Walloorraa kan buqqaan ta'uu himan. Ta'us TPLF aanaalee muraasa Kaaba Walloo to'atee da'oo godhachuun deeggarsi nyaataa akka isaan hin geenye gochaa jira jechuun himataniiru. Assistance to some waradas in the northern part of Wallo that are besieged by the terrorist group TPLF have been hindered. Aanolee muraasa kaaba Walloo humnoota TPLF'n bakkicha to'atanii jiraniin deeggarsi namoomaa danqameera. Akkuma beektan kaabi Walloo bakkeewwan deeggarsa seeftineetiin jiraatanii fi hanqina nyaataa qabanidha. TPLF jireenya uummataa bakkeewwan naannichaa jiraatan hammeesse qofa miti dahoos godhateera. Uummatni deeggarsa barbaadu akka deeggarsa hin arganne taasisaa jiru. Deeggarsi fi saffisni naannoo Tigraay keessa jiruu fi mul'ate uummata naannoo Amaaraa fi Affaar haleellaa TPLF'n miidhameefis taasifamuu qaba. Ergaan kun dhaabbilee deeggarsa namoomaaf darbeera. Concern and focus as has been for the other region.
Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa dhimma kanarratti guyyaa kaleessaa fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Bakkeewwan to'annoo keenya jala jiranitti kanneen deeggarsi barbaachisuuf deeggarsi akka ga'u dhaabbilee deeggarsaa idil addunyaa waliin hojjechuuf qophiidha jechuun barreessan. Waggaa darbee yeroo humnoonni Eertiraa fi milishoonni Tigraay kaambii baqattoota Eertiraa daangaa Eertiraatti dhiyaatu yeroo to'atanitti yakka waraanaan qixxaatu raawwataniiru jedhe gareen mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch. Dhaabbatichi qorannoo gaggeesseen qaamota lamaaniin ajjeechaan gudeeddii akkasumas dararaan biroo baqattoota Eertiraa kaampii Hitsaatsii fi Shimalbaatti jiraatanirra dhaqqabeera jechuun hime. Dhimma kanarratti mootummaan Eertiraa waan dubbate hin qabu. Dubbii himaa TPLF obbo Geetaachoo Raddaa yeroos qaamoleen of ijaaran haleellaa raawwachuu malu jechuun Rooyitersiif dubbataniiru. Human Rights Watchitti daayirektarri gaanfa Afrikaa Laatishaa Baader wanta qoratanii ragaan akkanaan himaniiru. We spoke to Eritrean refugees who managed to flee from those camps inside Ethiopia. Baqattoota Eertiraa kaampii baqattoota lama keessaa baqatanii bakkeewwan Itoophiyaa biroo jiran dubbisneerra. Akka isaan nutti himanitti waraanni Eertiraa fi milishaan Tigraay yeroo garaagaraatti kaampii kana to'atanii turan. Humnoonni lamaanuu ajjeechaa gudeeddii miidhaa gara jabinaa kaanis raawwataniiru. Kun yakka waraanaan kan qixxaatudha. Jalqaba amajjii darbe irratti waraanni Eertiraa kaampii baqattoota Hitsaatsitti dhufanii akkuma jiruun guban. Erga da'oon baqattootaa sun gubatee booda achi buuteen baqattootaa 7,000 ta'uu hin beekamu. Baqattoonni baay'een immoo kan ofiifuu deeggarsa qaama biraa barbaadanidha. Kun immoo gaaffii cimaa kaasa. Humnoonni Eertiraa Shimalbaa fi Hitsaats yeroo to'atanitti keessumaa Shimalbaatti ajjeechaa fi gudeeddii raawwataniiru. Dabalataan hawaasa baqattoota keessummeessa irratti haleellaa banan. Kun immoo haalli hammaataa fi muddamni akka jiraatu taasiseera. Haaluma wal fakkaatuun kaampii Hitsaatsitti milishoonni Tigraay isaan hiraarsuu baqattoonni Eertiraa nutti himaniiru. Sadaasa bultii 23 milishoonni Tigraay baqattoota Eertiraa bataskaana fuulduratti haleellaa irratti bananiiru. Jalqaba baatii mudde keessa immoo baqattoonni Eertiraa kaampii Hitsaatsitti baqachuuf jennaan milishoonni Tigraay isaan hidhan. Yoo xiqqaate taatee tokkotti baqattoonni Eertiraas ajjeefamaniiru. Haleellaa sadaasaan gamajjii waggaa darbe raawwatteen humni addaa Tigraay qooda keessaa qaba. Humni federaalaa Itoophiyaa wajjinnee gaaffii gaafanneef deebii kana kennan. The Tigrayan government spokesperson who denied that the Dubbii himaan TPLF yeroos humni addaa Tigraay yeroos bakkicha turuu haalanis baqattoonni Eertiraa dubbisne humni addaa Tigraay bakkas turuu nutti himaniiru. Badii raawwachuun kan galmeessine garuu milishoota Tigraayidha. Humnoonni federaalaa Itoophiyaa bakkeewwan baqattoota kaampii lameenii kanatti jiraachuu isaanii irra hin geenye. Dirqama baqattoota kunuunsuu waan qabaniif kunis gaaffii namatti kaasa. one of the big questions and the concerns. Lammiileen Eertiraa hacuuccaa fi dirqiin waraana keessa seenanii tajaajiluu baqachuun biyya ollaa Itoophiyaatti kan baqachaa turan. Kana dura kaampiiwwan baqattoota afur naannoo Tigraay keessa turan keessa Hitsaatsii fi Shimalbaan cufamaniiru. Baqattoonni kaampiiwwan Maayaayinii fi Addi Haruush keessa jiran ammoo rakkoo saaxilamuu gareen kun ibseera. Kana dura kaampiiwwan amma humnoota Tigraay jala jiranitti yoo xiqqaate baqattoonni 7 humnoota TPLF'n ajjeefamuu mootummaan Itoophiyaa ibsee ture. Lammiilee Eertiraaf kaampiin baqattoota haaraa Gondaritti ijaaramaa akka jiru ni beekama. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo Kamiisa galgala xumuramee ammayyuu taanaan ture kan isin qopheessite immoo Firaa'ol Balaayii Boroolatti deebinaa halkan gaarii.